أسمع كم تعرفي أدرسوا تعرفي أمبو كم جيب نعم تذكر Oh. मैं सतना रहा हूँ किसी का बारी Baari. गया Baari. सुबह में सतना Tara jechuun laameeraa jechaa keeti moo? garaasa amma dhufee matara ta'an jechuudha bakkee nuti dhiibnetti matarateetu hojjeta baarii kana iyyuu bakkee nuti dhiibnetti dhufee mataratee baarii kana hojjeta. meetira tokko baariin seexanaadhaan kan hin beeku baarii guddaa yoo ta'e takaafaashii yoo ta'e meetira wanti meetitti أيوة كنا فكرة جدّك هنا وردتو تكيا كنا فكرة أماني كنيسة جرا أتذكر سفكنا نسي برا فكيسة ديمو فيني نسيني جدا أوه هيو مسكوتي رانا سيجا ديسا بيو سوتو كنا موانا تتوشي كون كفريس توكو جراسيني مونجران سيني جدا كنا فكرة fataadha dhugaa waaqayyo baay'ee namatti tola yeroo motor beeloftu keessa yeroo maragame minaamin isin argituun isiniin jedha baay'ee namatti tola baay'ee gammadee jira hariitti guddaadhaan saffisaan xumuraa jiruun isiniin jedha maal jettu obbo akkasii ammoo kun biyyoodha biyyoon kun bichaan ajaa'iban jettanii biyyoon kun bicheen birkuma 8 bitame Konfirmeersa kun. Lejeneen effeedhaan ejjeteera qofe. Effeedhaan ejjeteera. Lejoo silaa lime. Bakka. Ani barbaad. Bakka. Bakki misee jira. Teleedha. Enggak. Waraabaa taa'ee lagaa. Eessi waraabaa. Asuma kabajamtoota. Haaya shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo sanagaa keenya fayyisa Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'e jechuun jaalladha. Akkasumaan kaaba kibba teessanii warreen na hordoftanii biyya keessaa biyya alaa teessanii warreen na hordoftan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii isinii jaa har'ammoo viidiyoo sagantaa biraa xumuree har'ammoo dhufeen jiran isiniin jedha har'a obsee maal qabattee nuuf dhufte yoo jette
yoo jettanii wanta baay'ee namatti tolu sadarkaa manni mucayyoon an ijaarsaaf jiru maalirra akka ga'e maal hojjetamaa akka jiru isa isinitti odeessuu fi isin agarsiisuun dhufe. Kanaaf akkam jirtu mee fayyaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyo. Viidiyoo kiyya like share subscribe gochuudha warra dabukkee dhaabbattan guddaa isaa galatooma. Hundumti keessaniyyuu immoo akka na deeggaraa jirtanii argaan jiran isiniin jedha warreen nan deeggaris immoo na deeggaraa isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbataan isiniin jedha. Viidiyoo keessatti immoo dogoggorri jira yoo ta'e sirreessuuf na yaala. Viidiyoo sagantaaf qophaa'e keessatti dogoggorri tokko jira. Beektu keezii isaa gaa nama hubachuu dandeessu yaada warra biyya keessatti qoshii nuyi warra kaameeraa kanatti bare malee wanti ta'aa isiniin jedha. Kanaaf hundumti keessanuu akka dhiifama naaf gootanii abdii fi amantiin qaban isiniin jedha. Kanaaf immoo viidiyoo kana hordofnee walitti deebina. Viidiyoon kun maal akka ta'e, viidiyoon kun maal akka hojjechaa jiru, manni kun maalirra akka ga'e baay'ee tokkoon gammade dhugaa waaqayyo dubbachuuf jechuudha. Viidiyoo kana ilaaleen dursa like godhaan isiniin jedha, share godhaa, subscribe godhaa, commentis naaf barreessaa na jajjabeessaa, commentiin keessan na jajjabeessaa natti tolaan isiniin jedha. Kanaaf akka carraa ta'ee yoo inni immoo akka carraa toon ta'een yeroo marayyuu viidiyoo waraabu malee nan deema jechuudha. Bakkee sana nan deema. Maaliif namni tokko hadaraa yoo sitti kennate hadaraa namaa amma baattee teessutti baay'ee ulfaata jechuudha. Hadaraa namaa nyaachuun immoo sirrii miti. Imaanaan jechuudha. Imaanaan baay'ee ulfaata. Kanaaf guyyaa nan deema guyyaa 2 tokko soolee tokko achuu akkas 3 waan akkasiin deema. Ammoo viidiyoo sana natti tolee waan waraabeef ofii kiyyaafis hojjechaa ture abbaa warraa kiyyaas hojjechaa ture hundi yeroo naqetti guyyaan gaafa nacholee hojjechaa dhuman oola jechuudha. Faana jechuudha. Kanaaf viidiyoo sanarraa xiqqoo gabaabduu wayii waraabeen ture. Viidiyoo sana isinuun argitu yaada. Kanaaf maal akkanaan jettanii immoo hin beeku. Beekeen hojjedha bu'uun hojjedhu hojii warra baadiyyaan isiniin jedha. Garuu kan fuudhan ta'an kennu isiniin jedha. Baay'ee tokkoon gammadee amma maneechi jechuudha. Biyyoon bu'ee kinoo har'a maragaa isaatii fi biyyoo naamni bugeessaa jiru achiin isiniin jedha. Borummoo nan deema. Borummoo achi dhaqee maal akka hojjetan akkamittiin maragaa akka jiran maraguu isaa wallaaltuu miti akkaataa maragaa isaa wallaaltuu osoo hin ta'in maalirra akka saffisaan akkam xumuramaa akka jiruu fi waan adaraan namaa kun harkifachaa jira moo hin jiru isa jedhamu keessatti akka tilmaamtaniif isinii jedha. Kanaaf baay'ee tokkoon gammade dhugaa waaqayyo dubbachuu baay'een itti gammade kan koo kaniin ofii kiyyaaf nan hojjetadha jedhurra ofii kiyyaaf wantoota tokko hojjedhee beekaa kan kiyyaa alatti wanti mucayyoo kana baay'ee na gammachiise. Maaliif hojjettanii innis ikkoo lafaa ka'ee otoo hin ta'in mucayyoon kun seenaa guddaa qabdi. Hojjetteetti akka dhala namaa hin nyaatamte gandaan orma alagaan otoo hin ta'in firaan nyaatamte jechuudha. Yeroo ishiin nyaatamtu sana mucayyoon kun ani yeroo ishiin jalqaba biyya Arabaa deemtu nan beeka. Biyya keessan turan. Naannoo kutaa 4 waan akkasiin baradha. In dhufte jedhanii yeroo sanas biyyuman jira birrii jalqaba hojjette sana hundayyuu meezamni saantibiin argan. Mucayyoon kun seenaa baay'ee qabdi. Seenaa ishee amma haasa'u qubaa kiyyatoo ta'in gaafa ishiin galte wajjin hin teenye seenaa ishee dubbachuu dandeenya. Ani immoo garaa ishee madaa sammuu ishee cinnaqame kan itti aara galfattu kan dhabde kan aara galfachiisuuf ani miti kan aara nama galfachiisu waaqayyo garuu waaqayyo biratti namni nama barbaachisa. Namni waan itti matte tokko galmaan sii ga'u si barbaachisa. Kamii keeyyuu waan ta'e nama kamuu waan ta'e dhiiraa yoo dubartii. Kanaaf ani mucayyoo kana yeroo daa'imummaa kiyyarraa kaasee daa'imummaa yeroo isin jedhu nan dhagaa odeeffannoo ishee nan dhagaa akkas taate kileenyaatti mucayyoo kana maaliidha maal kan jedhamu nan dhagaa. Maaf ta'an jedha. Nan gale. Anis akka carraa ta'e biyya Arabaa deemu Finfinnee gale. Finfinnee yeroo galtu deebitee hin dubbadhusa. Gaafuma ishiin dhufte wajjumaan waan ishiin keessa darbite maalirra akka geesse mucayyoo kun qabadhee isinii dhufee isinitti himte jechuudha. Ani immoo kanaaf wanta kana immoo keessaan ishiif erguu hin danda'an ture viidiyoo kana. Ergeefis ta'uu danda'a, inni ergineefis ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu wanta tokko namni jalqaba isaa namatti agarsiiste dudduuba isaa yoo nama dhoskite sirrii miti. Namni yaani jira miti nama heegaasa jedhamu ofii kiyyaa miidiyaa hordofee waan beekuuf nan hordofas immoo jalqabni argamee dhumni dhokachuun sirrii miti. Kanaaf isin biraan hin ga'a amma dhuma isaatiitti isin biraan hin ga'a isinis na jajjabeessa. Kanaaf mucayyoo kana immoo waaqayyo isaa gargaaru. Rabbi isaa gargaaru.
nagaadhaan biyya keetti isaa galchu hawwii kee hundumaa waaqayyo siif haa guutu ati koomenti kana jalatti naaf barreessaa viidiyoo kiyyaan hordofte waan ta'eef hin argitin isiniin jedha haala hundumaa keessatti immoo hundumti keessan iyyuu immoo waaqayyo beekaadha warreen mana ijaaruudhaaf wantoota karoora garaagaraa qabdan akka carraa ta'ee magaalaa Amboo keessatti amma xiqqooshii manni ijaarsi baay'ee ulfaachaa jira mana ijaaruu dhiisitii warra dallaa ijaaran illee qabaa jiru jechuudha wantoota akkasiirraa immoo of eeggadhaan isinii jira maaliif hojjettanii qilleensi kun hin bubbisaa hin darba yeroo tokko hin dubbatu yeroo tokko hin dhiisu jechuudha kanaaf of eeggadhaan isinii jedha anillee akka carraa ta'ee waan akkasii na mudateef osoo hin ta'in odeessaa jiru waan akkasii ekelee qabamee ekeleen akkas ta'e minaamin kan jedhamu nama faana oola waan ta'eef nan dhagaan isiniin jedha kanaaf warreen Amboo keessatti mana ijaarsaaf hawwii qabdan yoo mana ijaarsisuudhaaf yaabdanii karoora harkaa qabdanii xiqqoo ishii tasgabbaa ji'oonni kun haa darbanii maaliif bara haaraa keessa kanuma waan ta'eef gara ji'a afurii ji'a shanaffaa wantoota akkasiitti siqaatii wanti ta'an isinii jedha kanaan dhaamsa kiyyaa isiniif dabarsan isinii jedha kanaaf immoo viidiyoo mucayyoo kanaatti immoo like, share, subscribe na gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinee dhumti turtii gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa galatomaa isiniin jaaladhaan isiniin jedha. Warreen immoo qophii addaa yuuniin immoo miidiyaa irratti galgala laayifii dhuftanii iimoodhaan irratti dawwaltanii mudannoo biyya Arabaa keessatti isin mudate dabarfachuu barbaaddan yoo jiraattan guyyaa ta'e murteeffadhaati liivii seeninaan jedha liivii seenaa natti himtu jechuudha akka yoo yaadattu ta'e beekishoo yeroo waggaa lamaan kana waan akkasittiin bohaarsaa ture jechuudha kanaaf ani immoo warreen mudannoo biyya Arabaa keessatti isin mudate dabarfachuu barbaadan karaa miidiyaa kiyyaa kooliidhaan yookiin immoo iimoodhaan irratti dawwaltanii liivii irra taa'ee sagalee keessan dabarfachuu warri barbaadan nama bohaarsuu nama kolfachiisuu yookiin immoo sammuu keessan bashannansiisuu warri barbaadan iimoo kiyya viidiyoo kiyya jalatti viidiyoo 4-5 darbitanii argachuu dandeessu lakkoofsa iimoo kiyyaa jechuudha yoo immoo hin arganne ta'e naaf barreessi jedha warreen qophii akkasii qabdan keessaan na dubbisa waliigallee guyyaa isin nama bohaarsuudhaaf namni cinqatiisaa wantoota garaagaraa akka dagatuuf qophii nafaan hojjechuu barbaaddan yoo jiraatan liivii irrattiin sa'aatii barbaadan irratti dhufee isin bohaarsuuf an qophiidha ergaa keessan dabarfachuu dandeessu achi keessatti namoonni tokko maqaa namaa miraamni yoo dhaamaadhaaf ta'e maqaan nama bilbilee hin dhaamu sagalee kee qofa rikoordii godhame yoo liivii darba waan ta'eef itti bohaaruu dandeessuun isin jira warreen qophii akkasii qabdanii yoo inni immoo yaada akkasii nama bohaarsuu barbaadan mudannoo biyya Arabaa jechuudha. Yoo inni immoo waan tokko fidii waan tokko innaa jedhamu yaani jira miti wanti darbe tokko nama bohaarsa nama kofalchiisa kanaaf warreen akkasii warri dabarfachuu barbaadan hello obsee Amboo yoo jettanii dabarfachuu dandeessuun isiniin jedha.